waanan har'a argee irraa aaree ufee isinitti muuf ufee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana biran darbina dhaggeeffadha isin fayyaduu danda'a maaliif akkas jette jechuu danda'a. Dhugaa waaqayyo ani nama irraa miidhameeru argeera. Akkasumas immoo namoota miidhamaa jedhanii poost godha argeetiniin jechuudha. Wanta tokko otoo adda baastanii faayidaa isaa fi miidhaa isaa hin beekin hin fayyadamina. Fakkeenyaaf hair remove kan jedhu jechuudha. Hair remove kan jedhu rifeensa kan kaasu kan jedhu jechuudha. Kireemii rifeensa fa kaasu. Hair jechuuma isaa arginaan suuqii irraa bittee galtee mataa isheetti xirqim gootee dibattee mataa ishee mallacci goonaan ofirraa lafatti quncistee lafa naqxe jechuudha. Obboleettiin kun viidiyoolee waraabdee anarraa argaa jiilaa akkasan ta'e jettee jechuudha. Dhugaa rabbiiti dhugaa waaqa jiraata. Ani yeroo sana viidiyoolee hin dalagu ilaaleetuma bira darbe jechuudha. Namoonni argitaniittan jiraachuun ni maltu jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa har'aa waan ani argemmoo jechuudha. Kireemii kana faaxochee warri rifeensi keessan qucuucaa ta'ee kuni isiniif laaffisa yookiin immoo isiniif luuccessaa jette TikTok irratti gadhiiste jechuudha. Obboleettiin kun dhugaa wanta tokko gaafa hojjettan maaliif poost godha jedha of ilaalaa. Dhugaa waaqayyooti saba miidhina waaqayyoo isin gaafata jechuudha. Nagaa isin daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboleeta koo. Akkasumas obboolootakoo amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha dhugaa waaqaati aareetuman dhufe jechuudha. Maaliif aarte yoo jettanii poostii obboleettiin har'a TikTokii irratti viidiyoo sana caaltuunis irraa ejjettee jirti jechuudha. Warreen kaanis argitaniitu ta'uu ni mala TikTokii irratti. Warri TikTokii irratti akka tasaa viidiyoo sana hin agarre jechuudha. Kireemii hair remove jedhu kana jechuudha. Bobaa jalaa akkasumas qaama saala keenyarraa kan rifeensa kaasu jechuudha. Maal jetti rifeensa mataa keessanii irraa isiniif luuccessa kunoo kirema kana argitu viit kireem hair remove kan jedhu jechuudha. Hair remover kan jedhu viit kireem hair remove kan jedhu jechuudha. Akkuma beekamu kireemiin kun kan inni fayyada jedhamee product isaa yookiin immoo kan inni oomishame jechuudha. Bobaa jala yookiin qaama saalaa akkasumallee luka irratti harka irratti dhiira dubara hundaaf kan ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa kireema kana fayyadamtanii yeroo milaaciidhaan qaama keenya qulqulleeffannu bobaa keenya isaa ta'u luka keenya irraa harka keenya irraa qaama saalaa irraa yoo ta'u jechuudha. Yeroo qulqulleeffannu akka cittoo ta'ee yookiin immoo akka finniisaa ta'ee akka inni hin fokkisnee fi kireemiin kun dibatamee daqiiqaa 5 ofirra keessee hanga daqiiqaa 15 ofirra keessee itti dibdee jechuudha. Kireemii kana dibatte daqiiqaa 15 ofirra keessee isan booda meeshaa ittiin xaragan jira wajjumaan bitama jechuudha. Meeshaa ittiin xaragan kana yeroo xaragdu irraa gogaa rifeensa keessan irra lissis godheetuma akka wanta keessaa buqqiste. Akka waan irraa haaddee osoo hin taane akka waan keessaa buqqisteetti lissis godhee qaama keessan hin bareecha jechuudha. Yeroo sana bobaa kee jalas hin bareecha luka keerraa harka keerraa qaama saala keerraa ta'e hin bareecha jechuudha. Fakkeenyaaf har'aa buru qaama saala keerraa yeroo milaaciidhaan bobaa kee jalafaa yeroo qulqulleessitu shif hin jedhamitiire akkuma suuraa fuulduratti argitanii jechuudha. Garuu wanti kun akkasuma ta'ee osoo jiru obboleettiin poost goote garuu haala kana rifeensa keessanitti hori kunoo rifeensa keessan akka kanaa ta'a dhugaa waaqa jiraata ala rifeensa mataa keessanitti dibdan taanaan suuraa kana argitan miti akkanumatti millicci godhee rifeensa keessan hagam kiiloo 10 haa yabbatu rifeensa keessan isinirraa xirritti godhee lafa kaaha jechuudha. Maaliif jette yoo jettan ijoo fakkeenyaaf hin beeknu jechuudha. Yeroo biyya arabaanu nuti nama baadiyyaatti guddateedha. Kiremoota adda addaa wantoota biyya kanatti amma dhugaa dubbachuuf ani yeroo biyya jiru ture saabunaa man beeka malee wala shaambootiin rifeensa kiyya miiceen beeku dhugaa waaqaati hin beeku maaliif maafan sobare. Garuu erga biyya kana ufee wanti shinti beetii madaamii keessatti argamu gosa shaamboo gosa kireemii gosa maalii jechuudha. Wanta tokko gaafa bitattan kireemii tokko gaafa bitattan gudii hooti gidduutti na waamte dhiifama isiniin jechuun barbaada. Egaa jechuudha
kireemii naabiti jennee yeroo ergannu shaamboo adda addaa kireemii adda addaa yeroo argitan hamma daamessutti akka argitan fuutanii rifeensa keessanitti hin godhiina. Sababiin isaa jechuudha rifeensi keenya rifeensi isaanii adda adda waan nuti itti fayyadamnuuf waan isaan itti fayyadaman waliin argu jechuudha. Kanaaf namoonni gaafa waa tokko ergatan gooygiliirra sachi godha maal akka ta'e rifeensaaf maal akka ta'e yeroo kam akka irra tursiisnu hagam akka irra tursiisnu hanga adda baafattanitti waan nan beeknetti hin fayyadamina. Dhugaa dubbachuuf yeroon biyya arabaa ufe'an kireemii rifeensumatti wanti qibaatii biyya arabaa jira jettasa yaadee argee hin beeku jechuudha. Maaliif ganaa erga bilbila bitadhee booddee warra miidiyaa hojjetanirra ilaalee waan akka kanaa naabiti jedhee bichisiifa'ee ka'een immoo akkaataa fayyadamasaa ilaale malee waan isaan fayyadaman tasa fuudhee ittiin fayyadamu jechuudha. Fakkeenya paarmii fa'a jechuudha. Namoonni baay'een paarmii dibadhu ishiin illee jechuudha rifeensi keessan gishaadha naan jette jechuudha. Gishaa yeroo jedhan qacuucaadha. Kanaafiyyuu rifeensi kee akka luuccasii ta'uu fi paarmii bitii siin bita dibadhu naan jette ji'a 3 guutuu hanga ji'a 3 rifeensi kee miicuu baattes luuccasii ta'aa naan jette. Garuu ani nan dide jechuudha. Namni biyya keenya ijoollee naannaa biyya keenyarraa dhufanii biyya kana paarmii sana bitatanii dibatan jira. Rifeensa isaanii yeroo sanaaf akka ajaa'iba bareedaa ta'e jechuudha. Rifeensa isaanii bareedaa isaanii ta'e luuccahee akka barbaadan filuu akka barbaadan miiccatu araboota funduratti illee irraa fudhan hin qaanfatan jechuudha. Garuu booda jechuudha jalaan ciccitaa umarratti masammasamee isaan booddee jechuudha gidduunsaa akka nama naannessee murameetuyyuu immoo akka mataa maalii siniin jedhare walitti akka mataa abiddi gubee siniin jedha akka abiddi gubee akka yookiin immoo masxiiqaa waatti rifeensa hoo qabsiiste wal gadhiisa akkasuma ta'e jechuudha. Akkasitti waan godhan ga'anii 3 ta'anii rifeensa isaanii haaddatan jechuudha. Kanaafuu obboleettiin guyyaa har'a biitii kana rifeensa mataa keessanitti dibadhaa jettee barsiifte jechuudha. Rabbi siif haa dhiisu dhugaa waaqayyooti waan gaarii nama barsiisi. Waan namni irraa baratu nama barsiisi. Namni beekne tokko fuudhee dhugumadha rifeensa laaffisa dhugumadha nama fayyada jedhee otoo hamma naabiti jedhee siibitti madaamin siibitti qaama saala keef itti fayyadamta siseeti malee akka ati rifeensa mataa keetti fayyadamtu hin beektu. Ati ofitti laqallaqxee dibatte jennaan bakka rifeensi keessa irraa badee jechuudha. Indoom illuqqa'e jennaan rifeensi mataa akka isa qaama saalaa yookiin immoo akka bobaa jalaatillee deebi'ee marguu dhiisuu ni mala jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaarii hojjedha, waan gaarii dubbadha, waan gaarii godha dhugaa waaqaati dhalootan burjaajessiina. Ijoolleen nu duuba ufan homaa tokko hin beekan. Ijoollee baadiyyaa jiraataa turantu ufa. Ijoollee akkasumallee immoo jechuudha rifeensa qaama saala keessanii fi bobaa keessan jalaa yeroo fayyadamtan sukkaaraa fi loomiitiin fayyadama. Isuma kanayyuu gaarii miti jechaa jiru maaliif itti fayyadameen beeku ani. Rifeensuma bobaa jalaafiyyuu dhukkuba infekshinii adda addaa isinitti fida. Kanaafiyyuu irraa of eeggadhaa obboleewwan kiyya isiniin jechuun barbaada. Yoon dogoggoreera ta'e immoo dhiifama guddaa naaf godhaa. Asumaan isin jaaladha, isin kabaja.